Carraan gattanii oseenuu maqaa keessa ربنا نيا تقاطع الدرامات إيه بدي تيجي بكون كبيرنا كان عاشان سمارة جد Isani bukairu jabba manasi afani lagi cuma berbadi Abba malu nak kabir nak kira nabi wallahi wahid Abba kalau ada yang mau balik nak kabir wallahi beli tidak kabir kalau sih mau rumah balik nanti ada kabir balik ini tahu tak ada ya balik jidda dukan ada gue balik ini tahu kabir jadi nara usulama terus cuma nanti lagi jangan اتفاق والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيرو يو كاجراتي اتي سايد قادو تكيرو بنارا وانا تقول ما انا عشان تاع بقيت وانا دسي دسي تاع قوتي جوار راش تا كودت لا تلفزيون بيتا انت كنا ما ما كنا بنما بار وان بيت كوري دينك ربي يا كودا وصلوا ما دوكر انت الحاجه فداما نيتر تطلو ما فوتي عشان شريت تيوان نيت كابينورا كابينوتو كاب غربا اذا ورا هدامات اذا ورا حرامات نمشي نمشي سمانا كتا شايفه نهي تو ما شيك انت صح كسر الكلام سلام كيرو والله انا قلبه في ركعت ما تعلق ولا نكو ورب الكعبه كانت تكون على كده يا كانت تقول ركعت ورب الكعبه وي ربي سيدار عليك كيرو جدا كان كلام ويريدي مال جتا aye boti gorat oba wanti jechu barbade ani achi sa cinka jirti beite kala sa wotin difne ittifofi me ati asin ittifofi wanjiru asirran inni asa undan da wanta ef so ittifof te bareda ta imrish ayona daget warro sentan makia Bagian tu lah mana mo? nah tawalan tu sanjad ya tiga fatih jal rabbin jaza kesi ya kafalu Abshir abshir Misra gashi kuma ko dan ninggal je Misra Medan makia na sanjad tu fakat Indagamu sagaling kiya. Misra sagalen ke amma daga ma jira sagalen ke ne ma Mata keju berbadi kuma tak keju jirti Misra Ya timo Uriku mashani ningalcha. ayo rabbi mal jette misran karshi kuma shanin galchatte kuma tak ninggal je jirti Allahu kuma Akbar. isa ka tembe sabon tu arsi dibba sadiya ju jirti Allahu akbar rabbi sini halken intu fatina wan ken itankana wana jala barresitan kana niyyadati accounti as jala sini ke namo daddafatte ka no dabar sitan sini jenna intu fatina ammo feetan dibba lama Ethiopia mantani yolit dabalamte si fayyadi wan taate arjuma kesan ittifufa Allahu akbar Indagamu Allahu Akbar. sagaling kiya. Indagamu me. ne daga manne nagama dubba Ani karshi kuma sadi ningalcha fi. Dikko na dukubana dinau. Kuma sadi ay ningalcha. enu neridi kakana jirajiru Ano makiya. makia ram makia
warra komantii Makiya mega jette makiyan. Qabataa jira baran sajjalaa jira nama komantii barreessaa jiruu fi asirratti hirmaataa jiru guutuu sajjalaa jiraani hatta rikoordi godhaa jira maaliif of duraaf namni waa hin kenna jedhee gartee akka wanni hin jenne hatta rikoordi illee godhataa jira barreeffamaan illee barreessaa jira itti qofa arjooma keessa. Eeyyuu akkas taanaan bareedaayyee sabboon to'arsiin maas kuma lama abshir. Okay. Kan jedhu dhageettanii kuma sadii Itoophiyaatis ni jedhe. Makiya dhagahee jira sajjalee jira. Sabboon tuko birri Itoophiyaa kuma shan rabbi siifaa kennu sabboon tuko rabbi siifaa kennu rabbi siifaa kennu rabbiin fayyaa ta'e akkaawuntii kana ammoo warri gartee waan amma niyyattan kana godhuu feetan akkaawunti basira barraa kana jirtan kufarra gadi wanni fedhetan wanni ana sirraa fudhu jiru akkasii wadaa. Akkana qeerroo kiyya irra deebi'iitii haadha sittiinaa ka jedhu sun haati sittiinaa koomantii fi akkaawuntii fi maqaa guutuu barreessaa jirta waan ta'eef haati sittiinaa irra deddeebii barreessi namni biraa nuun barreessina dhiifama nu godhaati haati sittiinaa hojjala jiraatte akkaawuntii fi maqaa guutuu seeraan barreessaa jirta ati nu barreessi isii irraa qabattan jecha ka haadha sittiinaa jedhu kan haadha sittiinii haadha jannaati moo haadha sittiinii jedhu. King Imam Ahmed Badman. Namun wani ya chor wadan gaskiyar gada sin galcha. Ada jatane ga wala jatane jirtani batu jirani rakkoon qabuti ki rakkoon qabu wani gare keessa jira ati na be kulle baattu. Adin fa jole duna beetti jedhe abdadda. Kana bakkasitti wallahi waan gaariirra jirtanii warroot makennaa jiru akkasitti gargaarsa kana obboleettii teenne tana bira akka bira dhaabannu. Akkuma nama tokkotti silleen dalagadhaaf biyyaa baate waan kana itti jajjabaadhaatti akka waan keessaniitti waan kana warri jala jirtan hundi keessanii waan kana akka itti ilaaltan jechuu kiyya. Baay'ee galatoomuu faadhumaa maali? Warri galuu barbaada. Ani waan yaadde gareerra jira waan ta'eef kiyya rakkoon qabu ani garee gubbaa jira. Albiya. Mata mai kasar da gurin da. Waan akkasiiti. Ulfaadhu Kingi Mama ki ulfaadhuuti hirmaannaan keenya akkuma itti fufetti jira hirmaannaa waa'ee mucayyoo teennaatitti jirra hawaasa kiyya warri amma dhuftanii jala kana jirtanii gargaarsa mucattii obboleettii teennata dhukkubsattee Saudi Arabiyaa keessatti naannoo Jiddaatti gartee obboleeyyan tana rakkisaa jirtu tana fuudhee gara biyya galchuuf irraa gartee kana bataa jirtu namni rabbiin siif laaffise namni rabbiin gartee si laaffise waan kana keessatti hirmaadhu rabbi jecha kenna. Ada jatani irra deddeebi'ii akkaawuntii san barreessi namni biraa akkaawuntii akka nuun barreessine haadha jaatanii qofa akkaawuntii haadha jaatanii qofa laalaati namni rabbiin si laaffise akkaawuntii haadha jaatanii kana akka isiin barreessitu kana laalii maqaa guutuu wajjin galchiiti yoo garee waasaap irrallee jiraatte waraqaa darasanii achirratti erga isin galee yoo ammoo gartee rabbiif jecha lillaahi illee niyyatte ergi gartee wayita ergan achirraan beekama waan ta'eef rabbii namni rabbii si laaffise namni rabbiin fayyaa tunnan qabinii isiin illee akka namaatti dalagadha jettee biyyaa baatee rabbiin mudoo kana ishii mudatee rabbiin humaa ishii mudatee wada jettan wallahi rabbiif jecha sadaqaa godha jaariyaa jedhamti jecha warri osoo gartee ol baaftanii hagana kennellee hin jenne akkaawuntii kanarratti darbitan akka sadaqaa jaariyaati akkasii isinin jedhu goleen kee hirmaannaa keessan itti fufa sabboon tuko. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah waan isin sitti goote laala. Ya Rabbi. Wallahi Rabbi
Akkuma obboleessa keenya saafii manarraa yoo kanullee ari'uu danda'anii qabsiisuu danda'anii waan taanuun beeknuuni. Allah Allah mimmaan boo'ichaas jalatti hin argina. Yaa Rabbi nama mana kana keessa gallaan. Sabboontuu koo dubbadhu mee sabboontuu koo dubbadhu. Sagaleen kiyya jira sabboontuu koo dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyya jiru. Ni jira sabboontuu. Wallahi mee rabbi godhe osoo karaadas taatee bareeda. Anillee asirratti garuu bare WhatsApp keessa jiru jalatti barreessee ture 5,000 Itoophiyaan ni erga akkaawuntilee qabadhe. Mobaayila bitee biyya dalasaa. Umri shadagoo jirta. Komantiidhaan barreessitee mi sabboontuu koo? Barreessee ture komantiidhaan illee garee WhatsApp keessa mootu hin jiru. Wallahi Rabbummaan isaan haa gargaaru wallan cinqaa jirti osoo karaa daftee galtaate cinqaadhaan beekan achi fuudhanii yookiin immoo bakkee biraa geessuu danda'ani. Wallahi Rabbi isaa haa laaffisuuf. Ayyee galatoome ulfaadhu sabboontuu koo. Obboleeyyan kiyya wallahi warri as jala jirta. Mee birrii takka haa ta'u lama haa ta'u nu qarqaara. Waan danda'aniin waan haga danda'aniin qarqaarsa malee waa tokkoyyuu socho'uu hin danda'ani. Isiin tun akka nama akkuma ana akkuma sihii ni dalagadha jettee biyyaa baate. Dhugaa dubbachuudhaaf isiin tun haadha ilmaan 5 taate yeroo inni as keessa rakkattu warri shamarranii warri ilmoo qabdan ilmoo teessaniin laala yoo ilmoo teessanirraa biyya biraatti taatanii haala kanaa carraan akkanaa isin mudate haati teessan akkam taati abbaan keessan akkam ta'a obboleessi keessan akkam ta'a kanaafu qarqaarsa barbaadii qarqaarsa mootu osoo qarqaarsi jiraan yeroo gabaabaa keessatti ilmaan ofii dhaqqabuu dandeetti warra ofii dhaqqabuu dandeetti nu qarqaaraa isiniin jedha obboleeyyan as jala deemtanii as jala jirtan hundi keessanuyyuu nu qarqaara maa birrii takka hin taane nu barreessame adaraa keessa warri seenuu barbaadan illee mootu gastee ergadha isin haa naqani. Barakallahu fiikum. Ayyee jabaa dhagaa Rabbi wallahi Rabbi san haa qarqaaru wallahi rakkisaa jirti. Osoo danda'amee gara biyyaa deemtee mootu wanni kun yookiin ijoollee irraa ta'uu danda'a. Jara koo ijoollee sirra. Isiin tun jechuudha. Wallahi yeroo fayyaa qabutti namu ni beeka fayyaan mana Rabbiiti. Nama akkaan kabajamtu wayii turte. Nama qaamam beekudha bara nama qaamam beeku nama walitti dhufee nama ammallee warrooma tokkooti. Namni garuu yeroo san argee ammaa rakkatti argee kanallee hin jedhu. Fayyaan faaya kamaal godha fayyaan mana Rabbiis. Rabbi siadan deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Bade boko keka. Bade nuratari. Kero, mute godi udah. Yo ke mute godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi sana. Kita enggak aja. Bade. Masari.
Abri Chokio, Aragale Kani, nothing. boleh ya, wardagat, nadagat jertani. Wallahi marayu, rumah kamu, enggak. Ganna, mas, olmadi, mas, warna. boleh ya, nadagat jeratan tara-tara soina, anille waniya kian shalani de tini saraga bu barbada. boleh ya tiya rabbi ni sinagar garu re mucati sana jirat kata jertani. Akkasumanis waan harkaa qabu qabanin nama gargaaranii birrii kuma lama ni ergaa fi akkaawuntii argee jira isiniin jedha. Akkasuma immoo qur'aanallee mana keessatti banadhaame Bakkaan kee oda lagaa jiraate warra hirmaatan kana hirmaachiti aniin qabaa maqaa qeerroon fa'aa achi muutii haa godhatan achi jeeqaa jirti waan ta'eef yoo sagaleen keessin dhageessaa jiraate warri ol seenanii fi warri jala kana jiranillee haa hirmaatanii warri nurra jiru hirmaannaadhaaf as taa'u jirra. Isaan achi ammoo mucattiin jeeqaa jirti waan ta'eef namni yaada qabdan yaada keessan baha. yaada keena dhageessan rabbi isaanii haa laaffisuu akkas isiniin jedha buleeyyanti rabbi si haa fayyisuu buleettiteen. Obboleeyyanti ya quraana rabbii mana keessatti banadhame akkasitti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi billah. Dakan tamani. Ayo orang masentan. Nejir Tasha. والله بليتك إن أنا ربي الوافود والله إن شاء الله ربي نتندى أكتسم والله لكوس إساني ناس الجلم جديبيتني كسره لكوس أولا مجا ولا برجرت ساني كابات بيتريني نامباني جد إن شاء الله لكوس هي كيس بريسكي واني يعني إن شاء الله جروب بنجرات جروب برنسيسي ساي سنين جنب بنيان يا والله ربي نبني تين كان الراحة كله Akaunti kabat. ربي ندندا والله إن شاء الله سيافا يسوع سنين جن Akaunti kabat ke. أكاونتين كمان والله Akaunti kabat. Kita tingkat, amane kawal. Kuang kabat bira. إسني ولا لكوس كيسان كبر فايل ركعتن كنا سجلك بس لقى أيوه إنسان سني بعد إنسان إن شاء الله ترتيبا نفجر أكاسي بدايان كيو مجايو وي أكت بيرو تمرات ترتيو مجايو وي بيرو ما كان كيس جت تنفع والله نونا جاي تنفع وفتا واحد نما نياتو نما في أما فايدة دلقتار تكيسة تو واني القرآن جالنجو القرآن اتبانا سنجد سورة ياسين Tiga jika tekan kamu jangan udah sakit. Wallahi jangan kayak nama mesti tiga orang Quran. Bakal enak mau jam mari pun aja. Wallahi Rabbi siapa insyaallah wallahi mobile kapur. Atas insyaallah doain berdapat sebenarnya beli. Accounting kana oke. Wah itu jadi kan yang baru kita jam mari diwan tiga kan. Share nomor ayo tak. Nomor anak mana nomor. Itolah sih. Gara-gara tu jatuh berapa? Badan kabul kan kana dua ambil. Kana dua yo jalan. Jadam deh tak pernah. Oh iya, dekat. Iya jangan. Oh iya. Abbo wallahi bishun Quran